Ashama dawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kam nagaa fi jirtu. Qophiin keenya kanarraa jechuudha pirii intarneetiidha jechuudha. Appilikeeshinii tokko kan yeroo ammaa kanatti jechuudha itti fayyadamaa jirruu fi akkasumas onlaayiniidhaan akkasumas intarneetii bilisaan irratti hojjechaa jirudha jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun keessaan na gaafachaa jirtan waan ta'eef isa kanas isiniif qopheessuu barbaadeeti jechuudha. Appilikeeshinii kana adeemsa isaatii fi wantoota godhamuu qabu tokkoon isaa kan isinitti argisiisudha jechuudha. Inni kun bilisaan jechuudha birrii tokkoon alatti jechuudha appii kana buufattanii start irraa gochuudhaan qofaan jechuudha hojjechuu dandeessu ergasii jechuudha. Kanaaf wifi maal hin barbaachisu jechuudha. Kana jechuun yeroo salphaatti jechuudha wantoota asii irratti isiniif deemu kana yoo guuttan jechuudha isa kana salphumatti kan irratti hojjettanidha jechuudha. Kanaaf mee gama viidiyootti isin dabarseen jechuudha akkaataa ittiin guutamu tokkoon isaa akka hordoftan isin gaafadha jechuudha. Kanaafuu mee gama viidiyootti haa darbinu. Akkuma argitan telegiraama kiyya irratti jechuudha linkii isaa isiniif hin kaa'u. Kun akkuma argitanitti linkiin isaa isa kana jechuudha. Isa kana seentanii jechuudha daawunlood godhattu jechuudha. Kun Play Storeetti isin darbe waan ta'eef jechuudha. Akkasumas description jala isiniif hin kaa'u. Wantoonni barbaachisaa ta'e garuu telegiraamii isaanii keessaanis seentanii wantoota sirreessanii jiru waan ta'eef jalqaba irratti linkii kana jechuudha. Akkasumas chaanaalii isaanii kana beekuu qabdu jechuudha isaan lamaan kana irratti jechuudha. Kanaaf jalqaba Play Store seentanii aappii sana buufachuu qabdu. Aappii sana erga buufattanii firii intarneet waan ta'eef jechuudha aappii sana gara Play Storeetti nu dabarsaa. Kunoo akkuma argitan B Shield Net kan jedhu kana jechuudha. B Shield Net kan jedhu kana. Isa kana jechuun namoota 100,000 ol jechuudha kan buufatee jiru B Shield Net kan jedhu kun jechuudha. Kanaafuu isa kana install godhachuu qabdu jechuudha. Akkuma argitanii suuraan isaa kana ta'uu qaba jechuudha. Linkichis akkuma isin jedhe telegiraamii kiyya keessaa isa argachuu dandeessu. Kanaaf isa kana ergasiin daawunlood godhattu jechuudha. Install kana cuqaastanii buufattu jechuudha. Install gootanii jechuudha. Erga appichaa instaaliin dhumate jechuudha. Open kan jedhu cuqaastanii jechuudha. Open kan jedhu kana yeroo takka cuqaastu wantoota asii gadi kana jechuudha. Wanti sirreessuu qabdan asii gaditti jechuudha. Amma kan isiniif hafe isa halluu jiru kana yeroo jalqabaatiif cuqaastu. Ergasii leetar kan jedhu cuqaastaniiti wantoota sadeen asirratti mul'atu kana sadeenu wantoota itti guutamutu jira jechuudha. Keessattuu taayimis jira. Wantoota hundi erga cuqaastanii start gootu. Fakkeenyaaf isa jalqabaa asiin yoo seentan wantoota kana isiniif fida. Kanaaf asiin hin seentan jechuudha. Erga buufattaniin booda wantoota sirreessantu jira waan ta'eef irraa baatanii gara chaanaalii isaaniitti deebitu. Chaanaalii isaaniitti deebitanii wantoota asii gadi kun isiniif dhufa jechuudha. Kunooti maqaawwan garaagaraa isiniif dhufa. Garuu kan Itoophiyaa jedhu kan isiniif dhufu chaanaalii isaanii yeroo seentanidha jechuudha. Kanaaf chaanaalii isaanii yeroo takka kilik goonee cuqaasna. Erga chaanaalii isaanii irra nu geesse kunoo linkicha yeroo kana cuqaasna. Innis gara Play Store nu geessa. Gara Play Store erga nu geesse booda isuma sana open goona amma saarootti kunoo akkanatti erga nu fidee open kan jedhu kana cuqaasna. Ergasii asirratti immoo double yookaan wantoota nuuf idee fidu ni qaba jechuudha. Kanaafuu isa sana ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti wantoota asii guutan kana kunoo kanneen kana kan Itoophiyaa jedhu kan hunda isaa keessaa firii yookaan unlimited kan jedhu hedduu isaa jira. As keessaa kan ta'u jechuudha tokko keessaa select gootu. Isa kanneen kana keessaa jechuudha. Keessattuu kan nearby ta'e jechuudha. Kan yeroo dhiyoo kanatti ta'e keessaa baafattu jechuudha. Ergasii gama gubbaatti jechuudha cuqaastan. Ergasii Itoophiyaa kan jedhu isaan lamaan kana isiniif fida jechuudha. Kanaafuu haala kanaan guutuu jechuudha. Kan Itoophiyaa jedhu VIP lamaan keessaa jechuudha cuqaastu. Ergasiin booda taayimii idaattu. Taayimiin kun sa'aatii idaan jechuudha. Sponsorii ilaaluudhaan kan ida'amudha jechuudha. Kan jechuun sa'aatii 3 sa'aatii ida'uu dandeessu jechuudha. Haga sa'aatii 3-4 gootanii dabaluu dandeessu. Hagasitti jechuudha firii intarneetii fayyadamtu. Ammas haarootti taayimii bittu. Taayimii jechuun yeroo sponsorii ilaaluu qofaan jechuudha. Watch ads kan jedhu kana cuqaastan yeroo takka. Kanaaf ergasii isiniif fida. Kana jechuun jalqaba hanga kaan xumurtanitti isiniif fidu. Hanga sa'aatii 3 erga fiddanii booda haarootti ammas seentanii baatu sakandiidhaan jechuudha. Ergasii wantoota ilaaluu dandeessan hunda isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Ergasii telegiraamii keenyas yeroo seennee ilaallu nuuf hojjeta connecting updating godheetuma ergasii kunooti nuuf hojjeta jechuudha. Salphumatti appilikeeshiniin kun kan nuuf hojjetudha jechuudha. Kanooti telegiraama karaa salphaadhaan hojjeta. Akkasumas TikTokis ta'e wantoota ilaaluu barbaadan jechuudha. Keessattuu jechuudha wanti isin sirreessan wantoota sadeen kana jechuudha. Sadeen kana irratti xiyyeeffannaa gochuu qabdu. Kanaaf isiniif hojjeta jechuudha. Keessattuu kunooti isaanowwan kana hin baana jechuudha. Isaanowwan kana keessaa unlimitediin jira.
kan TikTokii, kan Telegramii, kan YouTubeii, kan hunda isaa jechuudha. Yookaan kan unlimited all internet service kan jedhus jira jechuudha. Isaan kana hunda isaa irraa ilaallatanii keessaa select gootu. Kan isa lammaffaa kana jechuudha. Ergasii salphumatti isiniif kan hojjetudha jechuudha. Firii kikiinis ni jira. Hunda isaati jechuudha. Kanaaf as keessaa select gootanii ergasii wantoota ilaaluu barbaadan hunda isaa tokko tokko ilaaltu. Akkasumas watch ads gootanii ilaachuu dandeessu jechuudha. Ads keessanis jechuudha. Haala kanaan keessaa unlimited ta'e kan feetan kan isiniif jechuudha. Kan irratti fakkeenya servicii barbaadan hunda isaa yookaan kan Telegiramaa ta'uu danda'a yookaan hunda isaa keessattuu kun isaanowwan kanneen kana hunda isaanitti fayyadamuudhaaf isaan sana fayyadamtu jechuudha. Kunoo TikTokii seennee ilaalla. TikTok irrattis wantoota akkamitti akka nuuf fidu kan ilaallu ta'a jechuudha kunooti. TikTok irrattis yeroo muraasa waliifumaaf nuuf fida jechuudha. Searching irra jira jechuudha. Ergasii salphumatti jechuudha. Erga seennee nuuf hojjechuu ta'a jechuudha. Kunooti akkuma argitan TikTok irrattis nuuf hojjechuu eegalee jira kunooti. Erga scroll goones akkasumatti nuuf fidaa deema. Scroll gochaa yoo deemnes kanaafuu bifoota kanaan jechuudha irraa fayyadamuu dandeessu. Free internetiidha waan ta'eef. Kanaaf qophiin har'aaf qabannes kanuma fakkaata jechuudha. Kanaafuu namoonni subscribe hin goone channel keenya subscribe godhaa, like godhaa akkasumas yaada qabaattan comment akka gootan ani jajjabeessaa isin jenna. Kanaaf qophiin keenya kanarraa kanuma fakkaata. Qophii kaanii wal arginutti nagaan nuuf tura.